Namko si tuat. Eega. Namko si tuat. Kanas timu Sana barbaade. timtu sana angama muyo hasatana jaa male sana wana tu qabdu. Amma isin Eega. jaarsa ni qabdi. Hay jed. Deebitee jaarsati je duraanii barbaadaa jette. Yoo achi jaarsa ko wololte har'a boodana barbaaddi maas. Boodana barbaad akkam akkam kun. Maandi ati dhaabbu abba. Haayini dhufan utuu wallaatiin xiraan biyya Itoophiyaa irraa dhaga'amaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa jirra jirtu baga jiraattanii asumaanuu gaa asumaanuu arraanta nagaa kunu Abu Kamaalis askarri keenya fundumni jabaan jechuun namni jabaan kan rabbi eebbise. Jabaan rabbi moqofaa gaa hanga nu bira jabaadha jechuu barbaadeeti nama jabaa fi nama gaarii nama haalaan nama yaadu nama dhimma namaa tokko fixu nama akka ilma namaa tokkotti gaa maaliif hanga dhimma isaa namaa dhimmamu jechuu barbaadeeti inni gaa asin na yaame waan kana fixuudhaaf na yaame as fayyisaas qabxiilee takka takkaa jira waan ifan bahin takka asuma waan haaraa kan hin dhagee jechuudha. Ammaan tana gaa akkuma gaa waliin quba qabnutti maaliif irra deddeebii haasoo goonu irra deddeebii kan taane gaa milyoon gaa kunu akkasuma wal cinquu turres isiin isa jirti gama kaaninis gama haadha manaatiinis gaa akkasitti rakkooleen hedduun uumamtee innillee hanga mana dhufu takka jechuudha. San keessatti illee waan inni ijeelleen quba qabdan jechuu barbaadeeti maaliif wanni takka jechee maaliif dubbiin abbaa duubaa iyyeettiidha haasoyinni abbumarra tolaa jeeti miyyoo bira na fidee jechuudha. Kunis rakkoon qabu dhufuu kiyyaa fi garuu ammoo naaf miyyoon tun adda dhaabbannee akka carraa dhumaatti jechuudha akka adda dhaabbannuun barbaadu jira. Nadhiisillee jeen miyyoon nadhiisuu diddee miyyoon kaameeratti as hin baatu asiin kunoo isa bira dhayti asiin oggoleyti inni dhufee achiin darara jireenya kiyya jeequ jiranii jechuu isaan kun. Maaliif amma waqtiin tunillee ramadaana waqtii silaa nama dararuullee barbaachisuu miti. Baatii araaramaa kasilaa nagaa gammachuudhaan dadaadhaan kasilaa wal dhabeewu nagaa ta'ee waliin jiraatu jechuudha. Ammoo isiin gaa nagaa kanaa buusuudhaaf jettee yaaddi garuu anis gaa waan isiin bakka isiin yaaddisan ga'uu waan hin didee akkasi gaa wal dhabdiin keenya kun ammaatee jira jechuu barbaadeeti asumaanuu Abu Kamaal assalaamu alaykum jeeni meechi booda hajarraan dabaristee anis waan takkaaf lamatanii dubbadhu niin qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh dhaggeeffattoota keenya shaar mubaarak isiniin jenne walumaan dhageenyaa amma muyyoon kun inni bira dhuftee ani immoo karaa isin irratti yaameet isin lacha wal bira yaametan deebii waan isin waliin deebiftanii jettanus isinii waliin dhaggeeffannaa jeetanii. Yaa bara ammaan tana wooma ajaa'ibaatiin dhaga'uu jiraaf quba qabaadhu. Miyyoon tuni haadha mana isaatii ilmaa kiyyaatii jettee dhufte taakka taasitee isu kunoo eegaa wayi nama fagoo jiru taana taakka inni lammataa ammoo niin galaa jechuu jirtii mire ammaan tana ammoo iddumaanuu nama biraatti argamee jechuu jirtan. An kunis naaf qabxiidha jee saniifuu amma isii tanaa wajjin osoo waliin dhimne jechuudha. Karaa nagayaatiin waan soomanni qabuun yoo adda dhaabbatan irra bareedaadha. Amma quba qabaadhu gaa amma eedagguu kasi dhufteeti lubbuun irra rakkitu sani ani kunis ilma namaati guyyaa hanga rabbiin alaafis carraaqqachaatiin oola galgala galee dubbiin danda'u jechuu barbaadeeti. Atillee bar dubbii dalagaa godhattee deemtu jirtu gaa namumaa sirra wal fidaa mire atis gaa wayi dubbuma tana dhaabbachuu feeta. Laa dubbii maal feena. Egaa rabbi dubbii duraa qabbii nu meettanii mire isinis warri mootummaadha. Nagee buusinuma jettanii nagee numa kadhattanii miree dhimma keessaniitiif illee ta'u. Egaa kadaangaallee yoo ta'e san keessaa kaakashaagii nama hawaasa wallollee rabbi gaa laafis numa jettan jechuudha. Egaa isin gaa dubbii walachuutti hin jirtanii wanni dubbii isin barbaadduuf hin jirtu amma gaa namni akka nama tokkotti jechuudha akka jaarsa biyyaa. Gam tokko laalamaati manguddoon si godhadha gam tokkoon illee qaama seeraati na biratti hara lachuu naaf taate jeetii yaate maaliif ati kanaatu gara laafeessa nama hedduu garaa jabaatu miti dafteellee waan takka akka itti sanitti illee hin kannitu waan ta'u waan hin si beeku irraa hin siin jeebeekadhu. Saniifuu amma naa beeksii suutuma laalte amma gurbaan itti mul'atee itti bara. Egaa oggoon dawwaltee natti himte egaa mallee natti himne haa ganaan sirraa dhagaa mee bakka sani sirra naa deebi naaf miyyoodhaas akka itti karaa tokko hallii fala godhii fala godhee hayya akka nama tokkotti maaliif amma dhaggeeffadhu mucaan muyyoon jaarsa qabdi hayya ulfoo garaani qabdi jaarsa qabdi qofaan ulfoo garaani qabdi irraanii qaba jedhenne hayya ilmoo irraa qaba hayya eega miyyooti ammaa isaafu hayye jaarsaas heerumte anamma heerumuu kee kana guban qabu
amma mee anuu barisii gaafachuun waajibaa baratti qaba maaliif namni tokko dura seera fi guuttateeti seera namaa balleessa malee odoo seerri keetuu irruudha seera namaa balleessuun ni ulfaata maaliif yoo jette ati amma intala dhalaadhaati naafetti carraadha adda anullee heerumuu kee kana quba qabaan ulfa qabaachuu kee quba qabaa hayyee ulfa qabaa hayyee ati amma nama bultii hawwituu qabu saniifuu ammaan tana beekadhu ilmi dhiiraa tokkuma irraa rabbiiti wanni hundi tajallattees ni diriirti hanga amma ani fi akka nama tokkos maqatanaafuu niin gadda maaliif yoo jette akkuma bareetti jettee silaalachuu barbaadeeti waa hedduullee haasa'uun barbaadu beekadhu wanni kun amma narra ga'e malee kaaniif barnootuma quba qabaadhu namni tokko waan isarra ga'e akka waan hiriyaa isarra ga'e ilaaluudha wanni hiriyaa keetirra geesse sirra geesse jenna warri asiin nalaan illee isaanirra akka geesse jechuu osoo hin ta'in isaaniifillee barnoota akkuma taasisuu barbaadeetiin kaameeraa kanallee kaa'e malee yeroon tun beektaa yeroo silaa kaameeraallee kaa'anii nama dubbisanii miti duuba ati ammaan tan akkamtu hojjechuu jirtaati ani fiifuu farasiin gaafachuu jiraa bar saniifuu ati immoo obboleettii jenna nama gaariidha nama qaaliidha saniifuu naafeeti karaa nagayaatiin jaalalaa fi obbolummaa jechuu waliin qabaachuudhaan barbaada abu kamaal ana magaa abbaan mureef hin qoobu dubbiin bakka jabduudha jirti jaarsi milyoon siifiin galee ittee dhuftee ittee siimaa fi mucaan nafe taakka inni lammaffaan ammoo haadha mana namaati ulfa jee takkaa gara qabdii fi naan jette lama inni sadaffaan ammoo dhimmuma keessan kanaahu isin waliin dubbadhaadha naan jette ammaan hin dubbadhee fixuu danda'a kana ana amma booda wanni hin barbaadu jechuudha akka karaa qaama seeraatii fi kanaaf nan dhiyeessine jechuudha dubbiin ifiifuu murteef kobdee jirti murteef kobdee jirti gaa ammaas buta akka masruufa ittanii na daraaruu jirtan amma na jidduu fixinaaf isi amma argeeffadhu muyyoon waa tokko gaafadhaan amma tidha muyyoon gaafadhaan ayyee muyyoo tolaan kun siif ta'a amma baatitta ayyee hin feetu ati jaarsa kee uma duraanitti jaarsa kee amma qabdu kan itti deebita malee tolaan feetu Laanuma osoo jaarsa qabdu niin galeetti du'a. Innis bultii qaba ammaanis bultootii irratti hin deebi'u. Subhaanallah. Hayyee maaliif immoo bultii kan kee hayyee amma Ansuur. Amma ana kinjo akka nama tokkotti akka nama sirra yaadu osoo hin ta'in akka nama sii gadi yaadutti ilaalee yookaan akka nama haasa'u dabalataa qabutti ilaalee mijootana akka nama tokkotti amma haasofni keenya hedduu fagoodha maaliif yoo jette ni dheerata asillee taa'ee yeroon qabu anillee ramadaanaa gandattis gabbuu niin barbaada waa hedduudhaati amma hojiittis niin deema asumaanummaa sanga tokko inni jidduu laaltu haasofni kuni haasoo laaftu laalanii miti amma silaa dheengadda akkasii miyyoota galche naaf gurbaan sandaaraa waliin goone dheengadda akkam gurguran asitti dhalumarra wal ajjeesanii mi ijoolleen dheengadda dhiiga baafnettanii haasan sanoo haddaatti kana wal ajjeese maan dhima eega dhalumaa mire dhalumarratti wal ajjeese akkasii wal kuchusanii mire amma gaa silaa isii waan akkasii humte saniifuu dubbiin tun laaftu laalanii miti isii fuudhi jechuudha amma karaa gabaabaa nama tokko bira kaayi eega nama tokko bira keessatti anammallee isin amanne maaliif yoo jette ammaas tanaawugaa akkana wal dubbiin gubbaan dhuftee mire ammaas boodamoo biraa gubbaan dhufa amma isin jidduu hin fixa oottees waan danda'amu amma muyyooni miyyoo fuutee nama tokko bira jette niin galaan tunis ani dubbiin tun addanaan baane fuudhi nama tokko bira kaayi akkasii manguddoo sana nan gorsitu ati eega kanas itti himuu barbaadee timtu sana angama muyyoo haasattana jea malee sana waan haasoftu qabdu amma isiin eega jaarsa ni qabdi haayi jedhe deebitee jaarsatti je duraan hin barbaadaa jette yoo achi jaarsa koo walloltee har'a boodana barbaaddi akkam kun maandi ati dhaabbu abba faayiliin faayilee biraati ani isiif jaarsasii awwanni dheessiru barana dubbuma isiif jaarsasii ka duraanii jarri kalaase akka seeraati jarri atoo ayyee muyyoo inni jaarsati yaa ilmoon irraa qaba masiidhaan jedhe kun haa dhufu faayiliin budaa booda jaarsi sun akkamatti ati jaartii kan kee akkamitti fuudhanne
dhaggeeffadhu kan dubbii kana fide eenyunni Aho caasuma biyya tanaa. kan dubbii kana fide kan dubbii kana booresse eenyu nam muyyoodha muyyoodha amma gama seedhaatti tu kennu ta'e mana dhaabuu sun ta'in iyyuu ati amma deemi muyyoo muyyoo amma nin deemsa mana gurbaatti Ayyee. isiis gurbaas inaabaatti hin dabarsan Ayyee anamma gawwanni si. dhaggeeffadhu inaabaatti hin dabarsan Ayyee. atoo kanuma jaartii kan kii jaartii eega sicha amma deeffachuudhaaf ilmoo irraa qaba deeffachuun siin ta'a hin ta'u akka seera hin ta'u Amma gurbaa kana yoo dhufne ammas booda haaree waldoo amma kunis tija. amma walajjicha dhufamu kam jara inaabaatti dabarsa dhaggeeffadhu inaabaatti kin dabarsu maanni waan inni jaartii namaa fuudheef dhaggeeffadhu inni immoo jaartii tiyyaa jedha haadha jaartii jedhee ilmoo irraa qaba jedhee qabachuu hin danda'a ati immoo gubbaan dhuftee ammas jaartii tiyya duraanii gannaa jettu maaltu dhufaara walajjechaa dhufa rakkoon dhufte rakkoo gubbaa kabadii qabu kamanyunni kabadii qabu nyunni sitti himaa kabadii qabu nyunni nan beekaan ati kabadii qabu isinumaa beeka san isin qulqulleessa ammaati ammaa qabdee isin maqaa kan kee kaasuudhaaf hiitte duraan yoo waa jaalala wayii walitti qabdan ta'e san Allah waalemi kalaas isin badii kan humte kalaas badii isin maqabata amma ati kana keessa dhaabbu ammaati. Anni dhaabbadha. Amma harka keessaa fudhadhu jirte jechuudha. Fudhu harka keessa. Wanti harka keessaa fudhatu maanni? Harka keessaa ni fudhatta booda'oo faayilii biraa jaarsatii jettee naarratti kaatee bantu yoo isuma hiisisuu malee sichi indeeffatta natti dhaga'ama. Hin ta'u. Akka shari'aatti si kaara. Akka shari'aatti hin ta'u. Kanaa jechuudha. Wanti qeessoo ta'e malee ayyee anamma niin kaati. Akkasitti wamma khabar haasawni nu jiru. Hin jiru. Haasawni amma warra dhadhichaa jiru. Haasawni hin jiru. Haasawni abbaa qabuuf dhibna amma haasawni nurra kutee jira. Haasawni nurra jabaatee jira. Saniifuu siifisii wal mareetta wal mareedhaadha. Ankaetiin gadu taadha. Akkasii yoo rabboon nu deebise gurbaa sanis garuu qabdee fidda. Gurbaas qabu qabdi. La waan sin kun qabu sin. Ayo kasi. Akona so khati mitata. Bila ide. Ayo. Yantai na ye deme na getti. Lagati. Amma ka dumashiti ya. Dumashiti yan sin jira. Tolaan jaarsati jettee barbaachee deemte tu jaarsa qabdu. Jaarsi kan keenya duraani kun inni duraani nama si qabu kun ilmoon irraa qabaa jaartii tiyyaa dhabultii mana tiyyaatii je'e. Ayyee kaadha bultii mana keetti sana gattee ati dhiiftee isaa walloltee afaan keessa wal baatee Allahu alam dhuftee reefan biyyarraa dhufettee dhufaa kun baatii lama ergan dhufeette jaarsa kan tiyya tolaa hinnaan akkeessa jira lakkoofsa kan kee kanatti namarraa askara Oromoo tokko jira je'een namarraa lakkoofsa kee argadhee mucaan kun hafidee jette haa jedhee dhaqee sii barbaade sii bilbile dhufe hayyee uga waliin haasoftan jettan isiin beeku jedhee inan beektu mi'aan na laali jette si laale hogga wal qorataa dhaqan immoo jaarsiyaaf jaartii taatan haaya deebitee inni jalaa baatee dhufte kunis ilma namaati inni duraan si qabu kunis ilma namaati asis intala namaati maalummaa gidduu lamaan kana keessaa harakaata isa kan hindii kana filiima isa kan hindii kana maaltu isin fichisiise yoo sabira isaa wallolta jette ollaan ni jira mani seeraa ni jira nutti matta malee jaarsa keessa sana jechuudha qabbartee jechuudha kan nama qabbareeti qabbartee egaa sun qabbarame isa kana barbaacha dhufte inni sun immoo dhuufuun asitti dhuufan utuu ollaatiin xiraa'in biyyarraa Itoophiyaarraa dhaga'amaa jechuudha haasa namni badee namni wal jalaa jaarsa jalaa baddeedhaa tokko achi badee hin danda'u namni ni argama maalii waan mataa nama raasu goofa gootanii amma kan kee waa biraati miti amma ati dhiiraaf dhiira jaarsaaf jaarsa mucaan sun amma jaarsi keetti namaatti hundisuu duraan kun yoo wal argan jeen wal ajjechaa dhufaar miti jedhiga dhugaadhuma naa mika amma ati maanni inaabaatti dabarsuus inaabaatti yala kaayam kan hin deebi kay inaabaat darbitan mana seera mana inaabaat darbitan mana inaabaat darbitan kay kayga mana inaabaat darbitan maan Ya Rabbi